Ashama harka fuudhee akkam jirtan hordoftoota chaanala kootti kan taatan marti keessanuu nagaa rabbii lafaaf iddoo jirtanitti isiniif haa baay'atu akkam turtan akkam isaa kana keessan an obboleettiin keessan nagaa guutuurraa faqaba nageenya namkee ture isin birallee haa jiraatu isiniin jecha namoonni chaanala kanaaf haaraa taatan subscribe like gochuudhaan maatii keenyatti dabalama kan maatii koo turtan immoo hanga yoonaa yaadawwan garaagaraatiin na deeggaraa turtan galata guddaa na biraa qabdan isiniin jechuu jaaladha. Egaa deeggarsi keessan akkuma itti fufetti haa ta'u isiniin jechaati ijoollee baay'een gaafii hedduu na biraa qabdanii namoonni waan sanarratti deebii gahaa isinii deebisa jedhee akkasuma gaafiin sunillee wanta nani kana dura gaafan iddoo keessa san jiru gaafataa turedha. Innis maalidha gaafa achi as dhufnu ammam fudhannee darbuu qabna kiiloo maaltu nu darba namoonni baay'een jechaa turtan jechuudha. Maaliif isiniin jechuu barbaadeetanii anillee akkasanatti shawwadamee jira jechuudha. Ijoolleen tokko kan dhugaa dubbatan jiru ijoolleen tokko mootu kan dhugaarra waan fagaatee dubbatan hin jiran jechuudha. Sanarratti rakkoo baay'ee cimaa ta'e ana mudatee ture jechuudha. Maaliif jennaani tarii namoonni kana dura dhufnee gallee Itoophiyaa geenye achi deebine hin shawwadamnu jechuu dandeessanii garuu immoo hin shawwadamna. Shawwadameera anillee isiniin jechuu fanani maaliif kana dura waggaa 4 dura waggaa 2 dura kaargoon taasise gisee sanas asitti dhufee achitti miti kaargoon salphaadha achi achas erguun garuu kaargoon immoo asitti kan nama nyaatu asitti dadhabbii guddaa qaba. Haa ta'u malee immoo kana dura yeroon ani kaargoo sana fide sana bareedadha maallaqni isaa ija duraanii sanatti amma yoo wal bukkee qabne ilaalle baay'ee waliyyuun argu baay'ee fagoodha jechuudha. Haa ta'u malee ijoolleen keenya immoo maal shawwadamna gizee gara biyyaa dhufnu jechuudha. Kaargoo wanti nuti walitti qabnee gallu uffanni garuu faayidaa tokko hin qabu jechuudha. Meeshaa jechuudha. Fakkeenyaaf wanti ni ittiin gaabbine maallaqallee itti baasu kana dura waan fide sanatti jechuudha. Sababa meeshaa manaa ta'ee fi meeshaa elektirooniksiidhaan wal qabate jechuudha. Meeshaan asitti dhufee tooni barbaadanii hin argine baay'ee isaa jira jechuudha. Fakkii sana ta'e koppii ni jira garuu orjinaala miti akka kanatti fidda sanatti isiniin jechuu barbaadeetanii kanaaf sanatti hin gaabbullee shawwadamnellee jedhee yaada jechuudha. Maallaqa hagamis itti baasu meeshaan sun orjinaala turtii waggaa 2 booda dhufees meeshaan kan ku akkuma sanatti waan eegeef akkasumas immoo jechuudha. Har'a sa'aatii kanatti meeshaa akkasii nan bita jedhee gaaf yaadu baay'ee fagoodha. Argamuun hin danda'amu jechuudha. Kanaaf wantoota akkasii sana fiddatanii dhuftan taanaan isin fayyada ammumallee ta'uudha. Haa ta'u malee mootu karaa tikeetii maaliif kiiloo 40 bichaadha kan isiniif ayyamamu. Kiiloo 40 san keessa yommuu yeroo jedhani kiiloo 40 isinirraa gora kiiloon 7 immoo harkatti qabattan jedhamee ture jechuudha. Ani garuu wanti nyaatame jechuudha. Gizee tokko maaliif osoo itti yaadin jechuudha meeshaa widdii ta'e bittanii jechuudha. Tarii maallaqaan amma tana meeshaa tana dabarsiifachuu danda'a jettanii gaafa itti yaaddanii karuma tikeetii isin murame sana fudhatanii galuuf yaaddantu jira jechuudha. Kanaaf akkasanatti immoo gaaf yaaddanii achi fuutanii baatan jechuudha. Maallaqa guddaa isin kaffalchiisuu danda'u. Ani kaffalee jira amma gama kootti. Maalirratti kaffaltee jechuun keessaniin oolu uffata osoo ta'ee nan gata. Waan baay'ee namaraan immoo maashina buna akaa waan ta'eef asitti dhufee gaafa laalu farda lafa waliyyuun argu akkasumas immoo meeshaa akkasii orjinaala hin argattanii. Kanaaf kiiloo 40 sanayyuu osoo uffanni isinitti hafee waan isin fayyadu meeshaa mana keessaa waan isin fayyadu waan tokko fudhatanii dhuftanii osoo itti fayyadamuu iyyuu baattanii maallaqa guddaatti gurgurattan isiniin jechuu barbaaditanii. Kanaaf kiiloo 40 suniin hin darba kiiloon takka maaf ruubiin hin dabarre isin kaffalchiisu waan dabarte sanatti isin kaffalchiisu. Ani walumaa galatti kiiloon kan koo kiiloo 56 ture. Kiiloo 56 sanarraa yommuu kiiloo 4 waan ta'e gatee jira uffata. Maashina sana gaturra uffatan irra gatanii jechuudha. Maaliif nan fayyadu maashinni sun garuu na fayyada waan ta'eef jechuudha. Kanaaf waan kiiloo 40 isinii ta'u sana osoo waan kam jechuudha. Amma fakkeenyaaf ijoollee baay'een jechuudha. Jira uffanni kuni birrii koon itti baasee nu marara jennee gizee walitti harru jechuudha. Sana osoo jalqabarraa of qusannee baay'ee sana jedha gama kootiin garuu hin jenna karaa binnee uffata sana walitti qabnu immoo nutti hin mul'atu jechuudha. Gaafa galuu kaane garuu maallaqa keenya tirfii itti baasneeti kan nuti finnee dhufnu jechuudha. Kanaaf yoo isiniif danda'ame maal gochuu qabdanii kiiloo 40 sanayyuu waan isin fayyadu waan asitti dhuftanii tooni jechuudha. Maashina akkamii fuutee galtee jettanii na gaafachuu dandeessan isiniif ibsuu danda'a. Maashinni asitti isinii orjinaala isa argattanii fi hin arganne baay'een isaa hin jira jechuudha. Maallaqni isaas immoo itti fiyyuutti kaffaltanii osoo achi fiddanii kan achi dhufe wayya.
Maaliif asumallee waluma fakkaata gatiinsaa garuu baay'ee kan achiisan turre caala waan meeshaa wal qabate isiniin jechuu barbaada. Kanaaf meeshaa akkam akkamii kana dura wantiin kaargoo godhe sunis maashinoota elektirooniksiidhaan wal qabateedha. Isuma miilanaa kanallee wanti kiiloon sababa darbee maallaqatti na dabalchiiseef meeshaadhuma akkasii waan tureef jechuudha. Kanaafu isa sana yoo nagaafattanii bal'inaanii meeshaa akkamiitii kanan qabaa waan akkanaa kana dabarsuu hin danda'ama jettanii nagaafachuu hin dandeessan isiniif hin deebisa jechuudha. Ani meeshaa sun waan meeshaa cabuu danda'u yookaas immootu shaanxaa isinirraa goree deemu sanatti baay'ee daddarbaa guddaa qaba. Shaanxaan kan koo shaanxaa haaruuf xiqqeetti cite gaafananii dhaqee shaanxaa bira gahu hin cita daddarbaa qaba. Sa'aatii sana keessa immoo meeshaan sun meeshaa elektirooniksii sana yoo ta'e isin jala cabuu danda'a. Garuu fudhattanii tooni ergee maallaqatti kaffaltanii booda jechuudha. Kiiloo 10 waan hin caalle yoo ta'e jechuudha. Karuma isin gortanii maashina sana fudhattaniitu maayyanii karama ofii keessanii teessoo keessarra mataa keessan gararraarra kaawwachuu hin dandeessan jechuudha. Waan biraa dhiistanii waan isin jalaa hin cabusan akka isin jalaa hin cabneef isa sana qofa qabattanii seenuu hin dandeessanii. Kanaaf ijoollee baay'een immoo gaafii kanaan adda ta'e hin qabdan taanaan nagaafadhaadha isiniif hin deebisa. Kanaaf obboleewwan kiyyaa uffata jira uffanni hin jiru isiniin jechuu miti. Garuu immoo uffata yoo asitti dhuftanii ilaaltanii maallaqni salma ta'e garuu meeshaan san turre si fayyada. Maaliif kun ilaalcha koo ta'uu danda'a. Ani meeshaan irra jaaladha. Meeshaa manaa sirriitti waan na fayyaduuf meeshaa manaa irra filadha uffatarra jechuudha. Uffannis isin laaltanii fakkeenyaaf amma jiru jaroonni isin bira hojjetan gaafa mana uffataa nu geessaa uffata bitanna jettanii bakka xaamu isin hin geessan. Garuu ofii keessanii kan online irraa bittan jira uffata tokko uffata originaalaa ofii keessanii argitanii xalabdan taanaan uffata osoo hin baay'isin uffata waan kiiloo 20 yoo hin dabarre kan keessa waan singaw yoo qabattanii rakkoo tokko hin qabu. Namaaf kennaa abaluuf akkasii maatiif yoo jettan garuu in kassartan jechuudha. Maaliif maallaqa keessan itti dabaltanii waan isaaniif fiddaniifu asii waan amma dandeettii keessanii jechuudha. Ani namaafis kennaa hin kenninaa baattanii dhufinaa jechuu osoo hin taane hundi isaatuyyuu daangaa qaba. Keessattuu warri galtanii deebitan isiniif gala jedhee yaada jechuudha. Ani kana dura baay'ee bakki itti shawwadamee baay'ee isaa jira. Wantoota hedduu irratti shawwadamee jira. Garuu mootu waggaa lamaan kana keessatti dadhabbii koo waggaa 4 dura itti kaasanii sana waggaa lama kana keessatti mootu waa hedduullee irraa baradhee waa hedduullee akka kee keessatti akkan qabadhu na taasisee isiniin jechuu barbaadetananii. Kanaaf of hin gatina inni caalaan of dagachuu of gatuun gaarummaa hin qabu. Amma isiniif danda'ametti kanaaf maashina waan tokko maashina original asitti dhufee tooni ittiin hojjechuu maashina achi fidde sun already asitti ittiin hojjechuuf illee jechuudha. Ganaa meeshaan qabu maali nan hojii uumaa hojiin kun meeshaa kan kana na barbaachisa jechuu dandeessan garuu meeshaa sana farkaa qabdan taananii kallattumaan gara hojiitti seenuun hin danda'ama jechuudha. Kanaaf asitti mootu gallee jechuudha. Hojii maaltu hojjetama yoo jettanii hojii hedduu wanti hojjetamu baay'ee jira. Tarii xiqqooshii bakki itti isiniif mijatee hojjechuunis akkasuma baatanii galuuni naannawaa Finfinnee ala baadiyyaarra yoo ta'e xiqqoo hin ulfaata. Darbee iyyuu bakka hundatti miti. Fakkeenyaaf karaa keenya karaa Salaaleetti xiqqooshii ammaaf ulfaataadha. Akkuma isin jedhee an dhufee maatii koo arguufan dhufee garuu maatii koo agarre hanga yoona haa ta'u malee mootu as ga'ee hafuura isaanii nagaa ta'uu isaanii immoo dhaga'uun koonu anaaf guddaa tokko. Kanaaf ani ammaaf kan bakkuma jalqaba isin jedhee jira. Achis immoo gaafan deemee wanni viidiyoo isinii hojjedhu wanti tokko wanti isin irraa barattanii baay'ee isaatu jira. Maalinni yoo isin jedhee dadhabbiin koo waggaa Afrikaa kana duraa sun maal akka ta'e akkasumas immoo yeroo baay'ee waan namni nuun jedhee bakka namni gizee tokko yaada keessanii ala ilaalcha keessanii waan ta'e kana godhi isin jedhee tokko keessaa kana caala laata jettanii jecha namaa qabattanii tooni karoora keessa warri dagattanii akka koona baay'een jiraachuu dandeessa waan ta'eef haa ta'u malee ani wanti itti dadhabee wanti baasitti baase sunis muluu kisaaraa nagalchii yookaas immoo maallaqa koo fudhatee badee osoo hin taane garuu har'a wanti nani achitti itti dadhabe suni dhaqee keessa jiraachuu akkasumas immoo keessatti hojii banachuu hin dandeenye haala nagaan kan wal qabate jechuudha. Kanaaf namoonni akka koosana mudannoon akkasiis mudateera. Tarii ijoollee baay'een hin beekna warri manni jalaa diigame jechuudha. Akka sanatti warri manni sin jalaa diigames hin jirtan taanan jechuudha. Gaafa asii achi deebitanii lammataa gaafa deebite sana maallaqa keessan sirriitti guduunfadha. Inni caalaan isa maallaqa keessan sirriitti qabadha. Eenyumayyuu namanina maaliif jennaani ani maatii hin gargaarina isiniin hin jedhu gargaara
garuu mootu maallaqa keessan qabadha harka keessanitti. Eenyumtiyyuu gaafa harkaa qabdan isin jaallata. Gaafa isin harkaan qabne garuu eenyumtiyyuu maa haadha keessan hin taane eenyumtu bakka sanatti waasii isiniif hin ta'u. Kanaaf maallaqa keessan jabeessa qabadha isinin jechuu jaalladha. Kanaaf akkuma jalqaba isinii ibsee wanti fudhattanii isin galuu dandeessan kiiloo 46 walumaa gala jechuudha. Kiiloon lamayyuu darbeenaan isin kaffalchiisu. Maal fuutee galtee akkasumas immoo wanti ati fudhattee galte maalidha mee nutti himi tokko isaa yoo jettanii isiniif himuu danda'a. Wanti isin fayyadu baay'ee isaa jira waan ta'eef komentii jala naaf kaa'uu hin dagatina. Isiniifan hima rakkoo tokko hin qabu. Anis immoo kana booda sirriitti bal'ina waan tokko waanan hubadheerra kanan isin hubachiisu ta'uu danda'a. Kanaaf biyya ormaa biyyuma ormaati. Biyya ormaa keessatti umurii keessan hin fixina. Maaliif boru dhuftanii maallaqa wanti isin bittanii argachuu hin dandeenye baay'ee isaan isin jalatara. Maallaqa gaafa qaban wanti hunduu maallaqni eessumattuu hin quufamu jechuudha. Dachee kanarratti ilmi namaa hagam takka yoo fiigeeyyuu maallaqni naga'ee jira. Kana booda asitti dhaabbadha hin jedhu jechuudha. Garuu gaafa maallaqa sana guuttanii kaatanii wanti isin abdan immoo wanti maallaqa sanaan bittanii argachuu hin dandeenye, wanti isin yaada keessan guuttachuu hin dandeenye baay'eessaa umurii keessaniinis wal qabatee kallattii kamiiniyyuu kan isin jala taru ta'a. Kanaaf har'aaf kanuma fakkaataa gaafii addaa qabdan taanaan komentii jala nakaa rakkoo tokko hin qabu isiniif hin deebisa isiniin jechuu barbaada. Namoonni chaanala kanaaf haaraa taatan immoo like subscribe gochuudhaan na jajjabeessaa. Maamila kootillee ida'ama akkasuma walaa jajjabeessinuu harka walaa qabnu isiniin jechuu jaalladha obboleewwan kiyya. Turtii gaariin isiniin jedha hanga viidiyoo biraa walitti deemnutti kana booda isin jalaallee hin turu hin badu. Bal'isee sirriitti kanan isiniif hojjedhu ta'a jechuudha. Niitorkiinis immoo ni hojjeta akkuma isiniin jedhu kana. Niitorkiin baay'ee waan rakkisaa miti. Xiqqooshii wanti hundumati waan tokko amma bakka tokkotti fidanii sirreeffatanitti isiniif dafee tooni mijachuu dhiisuu danda'a. Sun immoo hooma miti. Maaliif namni sunumayyuu kaayyoo isaa bira gahuudhaaf dadhabeet waa bayii hedduu dabarseet waa hedduu keessa taree malee haaluma salphaa kanatti ka'ee nam milkaa'a jechuun milkaa'ina bira gahuuni haala salphaanii miti. Kanaaf dhaamsinan isiniif qabu namoota akka gola namaa keessatti dadhabaa jirtan dadhabaa turtan ammalleen ofiin gatinaa jabaadhaa. Walumaa galatti waaqayyo isinis biyya keessanitti rabbi isin haa galchu. Waa'ee addaan hunda isiniif haa guutu isiniin jechuu jaalladha. Yaada bal'aa akkuma jalqaba isinii kaasee komentii jala kaa'uu hin dagatinaa. Turtii gaarii.